siyaasaa obbo JAWAR Mohammad mootummaan amma Itoophiyaa bulchaa jiru abbaa irreedhaa akkasumas walitti bu'insa adeemaa jiru mariin furuu hin barbaadu jechuun himate. Turtii addatti BBC waliin taasiseen biyyi balaatti adeemaa jirti jechuun callisnee hin laallu jedhe. Haala amma Itoophiyaa keessa jiruun kan barbaachisu filannoo osoo hin taane mari'achuun egeree biyyattii baraaruudha jedha JAWAR. Ammoo himannaa dheebuu aangoo qabu jechuun mootummaan irratti kaasuuf akkana jedheera. Garaagarummaa qabna hogganoota Oromoo bifa adda addaa wajjin jiran. Kana irratti garuu namni yeroo sanitti aangoo nuu kennaa jedheen hin jiru. Bakki wal dhibdeen dhufe maali? Kallattii gara fuulduraa irratti isaan sirna abbaa irree ijaaruu barbaadan humnoonni biraa garuu lakki sirni abbaa irree hangammaa murnoota TPLFnis murnoota Dargiinis murnoota Haile Sillaaseenis yaalame biyyatti ni miidha malee hin fayyadne. Kanaaf gara dimokiraasii ceenaadha. Garaagarummaan guddaan kanarraa dhufe. Amma haala majiruun tarii paartiileen mormituu siyaasaa turan ibsa baasu malee sochiidhuma irra iyyuu hin jiranii. Jedhanii qeequ ati akka hoggana paartii mormituutti maadha deebiin kee tarii isumaan wal qabsiistee immoo ministeerri muummee Abiy gara aangootti yeroo dhufanii maltii paartii dimokiraasiin akka babal'atu akka utubam irra deebiidhaan dubbataa turanii sun booda keessa akka ta'an jirre argaati jirra gara akka paartii mormituutti eessa jirtu sun. Fakkeenyaaf kaafaawwan wajjira qabu ture qabxeerra hoggana achi ibsan fuudhanii achi buutee isaa dhabamsiisan. Warri abaa'oo guutumatti wajjira isaanii qaban. Kanaaf sirna akkasiisan keessatti sochii paartiitiin godhe jechuun lubbuu namaatiin taphachuudha. Kanaaf kaafaawwan gaba kaafaawwan ta'e yoo fudhatte caasaa cimaa qaba lafa jalaan ifatti wajjira banii akka sochoosoo ga'ee taate lubbuu ilma namaati irratti murteessuudha. Kun warra battee ajjeesedha. Sirna battee ajjeesee irra biratti dhaqiitii ambotti wajjira baniiti kaafaa'u bakka bu'u jechuun guyyaa adii du'a sirratti muree ilmaan kee immoo yataama gochuudha. Kanaaf kan sochiin paartiin jirre malee paartiileen jajjaboon jiru. Kan gama dimokiraasii multi party jette Abiy Ahmed dhiiga isaa keessa wanni dimokiraasii jedhu hin jiru. This was very clear to me gaafa inni Ameerikaa dhufee waliin haasofne. Erga bitti galtee booda immoo mootummaa kana kursii jalatti eeguu qabna bilisoomni irras jechaas turte tarii sama irratti jettee hojii waliin faallessu. Maaltu teessitti fakkaate? Kophaan ta'e yeroo mormu san uummanni mormitoonni manguddoonni dhufanii waajjiratti nuu ta'eera wayyaanummaan adeemtu malee Oromoo haa ta'u malee abbaan fedhe hangoo qabatu. Na cinqan ofii shakkee beektaa inni naaftee ofii hangoo barbaadde. Maybe waan hin agarree gurbaa kanarratti uummanni argaa jira. Let me give it. Jiru warri amma kana waliin haasofnee murteessine. Let me give it a try. Akkasii okay. Yoo adattan gaafa inni hangoo qabate boleessi hangoo qabattee mi'aayee wanda dabarte amma dandeenyu walaa gargaaru. I decided okay gufuu ta'uu hin danda'u. Waan hin beeku hojjennoon kiyya kun jiru ta'e hamma danda'een haa tumsu. Yaada yoo hin biyya gale waggaa tokko oliif day and night gargaaraan ture karaa deebisuudhaaf hammama yaalaa deebiin garuu milkaa'uu hin dandeenye. Amma filannoo biyyaalessaa waggaa dhufu taasifama jedhamee eegama ni hirmaatta akka paartiitti jechuu kiyya. Haala qabataa amma Itoophiyaa keessa jiruun filannoo godhuu hin danda'amu. Dachiin biyyattii parsantii 70 ol harka to'annaa mootummaa jala hin jiru jechuudha. Xaa'oo bara mootummaan fidee riphee loltoota uummata araabsa. Torban dabre kan naannoo Amaaraa keessa konkolaataan takka socho'an turre. Haala akkasii keessatti waa'ee filannoo dubbachuun rakkisaadha. Maaliif filannoon tokko legitimacy qabaachuu kan danda'u yoo xiqqaate constituency bakka namni irraa filamu lama sadaffaa keessatti filannoon gaggeeffamuu danda'u qabaa jechuudha. Haala ammaatiin parsantii 30 keessattuu filannoo gaggeessuu hin danda'amu. Oromiyaa fi Amaaraa keessatti particularly increasingly South keessattis jechuudha. Kanaaf priority Itoophiyaa ammatti filannoo miti. Itoophiyaa mootummaan harka hin qabne keessatti filannoo gaggeessuu hin danda'amu. So first thing first we need to restore peace. Garuu abdiin uummanni qabu amma marii biyyaalessaa kan in harkifatte guddoo turte amma immoo itti fuuftee jirti. Atak Jawaritti mariin biyyaalessaa kun maal milkeessa jettee yaadda? Waan marii biyyaalessaa kana 2018 akka dhufu barbaanne 2018 indidan. Gaafa eega biitti daddabarte booda 2022 gadi hin baane. In turte garuu ammallee taatu okay itti adeemnu sirnaan hojjedha. Mariin biyyaalessaa warra mariisisu gaafa filatan irraa kaasee warri mari'atu hedu wal hubannoodhaan. Kanaa ta'u lammaffaa mariin biyyaalessaa yeroo lama ta'a. Tokko lolli akka hin dhufne hanqisuudhaaf. Lama eega lolli dhufe booda araara buusuudhaaf. Yeroo sanitti lolli ho'aan jira. Tigraay wajjin lolli godhamaa jira. Oromiyaa keessatti lolli godhamaa jira. Helaa jarana. Marii biyyaalessaa itti dhayina. Mee dura sagalee qawwee haa dhaabbatu. Nagaa haa buufnu. San booda mariidhaan biyya tana baraarraa karaatti deebifna jenneen. Kaafaawwanis kana jedhe paartileen hundi kana jedhan. Didanii ogguma sana akkuma barbaadan cahanii jaaran. Paartileen gaafsan keessa seenanillee amma keessattuu paartileen gama Amaararraa dhufan ka gaafsan isaa wajjin turellee amma ololoo gaarii galu keessa ganii jiru jechuudha. Amma bare Abiy matu daawitii keessa taa'ee ofii mari'ate yoo ka ta'u taate malee mariin biyyaalessaa jiraachuu hin danda'u. Mariin biyyaalessaa tokko biyya tokko keessa biyya tokkotti nagaa buusuudhaaf araara uummanni akka walitti fayyuu fiduudhaaf eegalliinsaa adeemsisaa barbaachisaadha. Amma warra akkuma dhaabeen warra komishiinaroota kan hunda yaamee mana kiyyatti nagaafatanii waliin haasofne ammallee hamma torban dabreetti waliin dubbadhaan ture. Mariin biyyaalessaa itti namana biyyaaf gaariidha. Garuu akkaataan itti eegalanii fi akkaataan amma ittiin deeman of sobaa jiranii.
biyya keenyaaf sabaa sablammii biyya keenya jiruuf waan gaarii dabarsuu qabna malee soba uummata dabarsine saalfiif salphina uummata keenya dabarsuu qabnu jechuudha. Gama kaaniin hariiroon dhaaba kaafaa waliin qabdu keessumaa ammatti hoggana taanaa paartii Koongireesii Federaalaa Oromooti kan kaafaa'ooti. Hariiroon kee akkam fakkeenyaaf yeroo darbii adoolessa keessa yeroo isaan kola ta'anii bakka Baqqalaa Garbaa filatan fa'aa waan argamteen seenee wantoota gurguruu dhaabadhe aangawoota yookiin immoo qondaalota paartii sanaa irraas gaafa odeeffannee xiqqoo hariiroon keessan akka laaffate waan akeeku odeeffanne sirraa dhaga'uu feena akkami hariiroon kee? Hariiroon keenya jabaadha. Garuu biyya keessa waan hin jirreef walgahii idilee yeroo hunda godhamu hirmaachaa hin jiru. Sanii alatti garuu waan irraa eegamu godhaan jira. Hariiroon laafee kan jedhullee sirrii miti hariiroo gaarii qabna. Hariiroon sun immoo gaafa barbaachisaa ta'etti gaafa hojiin hojjetamuu qabutti ni hojjenna. Gaafiin namoonni hedduun amma karaa feesbuukii nu gaafachaa jiranii jawaroonni san nu gaafatanii waa'ee du'a caaluu irratti nu gaafadhaa jiran gaafiin du'e sanillee gaafa sum hidhamtanii waan du'isa sun irraa waan beektan qabdani. Hacaan hojjefame borumtaa isaan hidhame. Amma nu badhu kitaaba keessatti barreessee jira. Odeeffannoon qabu kan ragaa ittiin qabne immoo barreessine. Har'atti odeeffannoon ragaa qabatamaan hin jirre baasuun ragaa san dhoysuutti waan nama geessuuf waa baay'ee keessa yeroo adda addaa nan gaafatamaa seenuun barbaadu. Gaafa tokko garuu qaamni walabaa ta'e dhaabbatee waan ta'e tokko tokkoon akka deemu. Wanni ani beeku garuu erga gurbaan ajjeefame irraa kaasee qaamni mootummaa dhugaan akka hin baaneef dhodhoysaa hedduu godha akka ture ifa. Sammuu kitaaba keessa kaa'een jira. Qeeqawwan jajjabaa himannawwan jajjabaa mootummaa akkasumas immoo paartii biyya bulchuu irratti dhiyeesseera. Isarratti jarri mootummaa deebii kennuu yoo qophii ta'an balballi keenya banaadha. Amma Itoophiyaan keessumaa bulchiinsi ministeera muummee Abiy Ahmed waa'ee ulaa galaanaa Somaalilaan wajjin waliigalee waggaa tokko muddama hamaatu ture. Inumaa lolattiyyuu seenuu danda'u Somaaliyaa fi Itoophiyaan jedhamee sodaatamaa ture. Dhiyoo kana immoo Turkiitti ijaarsummaa Turkiin waliigaltee irra gahameera. Gaanfa Afrikaatti dhagahamtummaan yookiin immoo dhiibbaan Itoophiyaa laafaa jira akkasitti bakka kanama siyaasaatti karaa ittiin ulaa galaanaa argatanoo maal ta'uu qaba? Yeroo dheeraadhaaf mootummoonni dhufaa dabran dhimma Somaalee keessa seenanii jeequudhaan Somaaliyaas laaffisanii Itoophiyaafis madda rakkoo ta'aa turan. Abiy waggoota 5 aangoorra ture kana gochuu dhabuun isaa galateeffatamuu qaba ture. Bara dabre ol sadan waan rakkoo guddaa nuufi Somaaliyaa jidduu osoo hin ta'in sadarkaa addaatti godhamu keessa seenan. Qophii malee, tarsiimoo malee, tumsa odoo hin jaarratiin itti deemame. Bifa adda addaatiin balaaleffannaa dippiloomaasii bahaa dhihaa. Chaayinaa fi Ameerikaan dura wal ta'e dippiloomaatiik ayisoleeshinii keessa nu seensisee jechuudha. Dhiibbaan sun amma Abiy harka kennatee akka mallatteessu isa godhe. Kiredabilitiin mootummaa Itoophiyaa sirna mootummaa Itoophiyaa baay'ee gadi bu'ee jechuudha. Kanaaf ulaa galaanaa nu barbaachisaa. Warri didees hin jiru bar biyyoonni ollaa jiran kun nu barbaadan ta'e ni daas. Ikoonomii guddaa jira, poteenshaalii guddaa jira, uummata guddaa jira. Sochiin daldalaa naannoo kanaa immoo laaffataadha. Nurratti wal loluu qaban turan Jibuutiinis Eertiraanis hundumtu. Garuu immoo gaafa ati qoma dhawattee nam fudhadha jettee humnaan deemte kafu hundus dura dhaabate jechuudha. Kanaaf waan irraa baratamuu qabudha. Ispoortii fi kan dhuman Piriimeer Liigii Ingilaand keessatti maqaa guddaa kan qabu Arsenaal waggootaaf waancaa fagaateera. Dhiyoo kana garuu waancaa of harkaa galfachuuf falmii cimseera. Waancaa akka nyaannu shakkii fi sodaa tokko malee dubbannaa jedha taphataa colleen kilabichaa Bukaayoo Saaka Hamza Hussein. Innis waayillan garee tokko waliin ijaaran jiranis waancaa Piriimeer Liigii yookiin Shaampiyoons Liigii baranaa ni nyaanna jedhanii dubbachuutti wanti isaan qaanessu akka hin jirre yookiin akkas jedhanii afaan guutanii dubbachuuf akka hin sodaanne dubbate Bukaayoo Saaka. Gaanaroonni bara taphootaa darban Maanchestar Siitii waliin morma wal qabaa xumurarra ga'aniiru. Baranas gabatee Piriimeer Liigii irratti sadaffaarra taa'anii tibba ayyaanaa bara haaraa seenaniiru. Tokkoffaarra kan jiru Liverpool qabxii 6 qofaan Arsenaal caala. Ligaanars waggaa 6 dorgommii Champions League keessaa fagaatanii erga turanii booda bara darbetti deebi'an nuusa xumuraafis ga'anii turan. Arsenaal erga waancaa fooyyee qabu nyaatee waggaa 4 ta'eera. Barana garuu taphataa colleen kilabichaaf akkaan murteessaa ta'e Bukaayoo Saaka seenaa kan nan jijjiira kutannoo jedhu qaba. No, we're not scared. You know, the last 2 seasons we've competed for the league and sodaa hin qabnu. Baroota taphaa darban lamaan liigicha keessatti dorgommii cimaa taasifneerra. Waancaattis baay'ee dhiyaanneerra jechuun BBC Sportitti hime. Yeah, we think this season we dorgommii Champions League'ittis deebineerra. Amma dorgommii kana keessatti haga tokko muuxannoo qabna. Kanaafuu waancaa kamiifuu dorgomuu qofa osoo hin taane harkaan ga'achuuf qophiidha. Akkasittis yaanna jedhe Saakaan. Taphataan umurii waggaa 23 Bukaayoo Saaka tuuta taphattoota Arsenaal bara 2020 waancaa FA nyaatan keessa ture. Wayita kilabichi waancaa Championshipii Awurooppaa akkasumas baroota taphaa darbanitti erga itti dhiyaate booda waancaa Premier League dhabus waliin mufannaa qooddateera. Dhugaa dubbachuuf baay'ee fokkisaadha, baay'ee nama gaddisiisa. Aariin nutti heddummaate kun akka jabaannee hojjennu nu kakaase. Barana isa yaanne bira ni geenya.
achi ga'uufis kutannee hojjenna. Waancaa kaasuuf waan nurraa eegamu hunda ni hojjenna jechuun waggaa 23 taphataa kilaba Premier League fi kilaba biyyaalessaa isaa keessatti akkaan murteessaa ta'eera. Bara kana goolii 9 galcheera, kubbaa gooliif ta'u 12 mijeessee kenneera. Kun hunduu taphoota hunda haga ammaatti taphatan 22 irratti qofa. Taphataan Arsenaal keessatti leenji'aa guddatee amma kilabichaaf gumaachaa jiru kun duraan taphataa beekamaa addunyaa Cristiano Ronaldo akka fakkeenyaatti of dura qaba ture. Leenjisaan The Gunners Mikel Artetaas fedhii isaa kan taphataa beekamaa Portugal lakkoofsa 7 addunyaa irratti beekamu hordofuuf qabu hin mormine. Inuma guddina taphatichaaf waan gaariidha jedhe. Saakaan beekamtii namoota addunyaa kubbaa miilaa keessa jiraniin isaaf kennamu hagas mara akka hin barbaachisne dubbata. Waanan barbaadu akka waanan beekutti amana. Waan fedhes yoo ta'u namoonni waa dubbachuu hin dhiisan. Yoo waan gaarii hojjettes yoo waan badaa hojjettes akkasuma. Yoo mo'annellee namoonni haasaa hin dhiisan. Kanaafuu sammuu kiyya keessa ka jiru hojii kiyya irratti xiyyeeffachuudha. Jireenya mataa kiyyaa jiraachuu. Sababni isaa waan fedhe taanaan namoonni dubbachuu hin dhiisan sun dhimma kiyya miti jechuun waa'ee yaadota irratti ka'anii ibse. Kilabni Arsenaal kubbaawwan qarqara yookiin koornaarraa dhiitaman gara gooliitti geeddaruun Piriimeer Liigii keessatti dursa qabateera. Erga bara taphaa waggaa darbeetii gooliiwwan 22 haala kanaan galchaniiru. Ashamaa qabayyamtoota daawwattoota akkuma dhaggeeffatanii karaa oduu BBC dhaggeeffatanii gama kan deemtaniin oduu ijoo torbee kanaa akkuma beekamu Oromiyaa keessatti waraanni fannoo jedhamu fannoon naannoo Amaaraa akkuma beekamu torbee dabaree keessa iddoowwan Shawaalaa fi Wallagga keessatti naannoowwan aanaawwan daangaa naannoo Amaaraa keessatti seenuudhaan loowwan saamuun qabeenya namaa saamuudhaan nama ajjeesaa jirti. Nama bifa adda ta'een bifa hoolaatiin nama gorraa jirti. Kun Oromoodhaa kun gaallachaa nama arrabsaa nama ajjeesaa jirti. Kanaaf inni torbee kana deemaa ture Oromiyaa keessatti hiriirri barattootaa fi hiriiraan garaagaraa iddoo garaagaraatti bifa adda ta'een fannoon Oromiyaa keessaa baatu wanni kun dhaabbachuu qabaa jedhanii bahamaa ture. Haa ta'u malee yeroo ammaa keessatti dadhabina guddaa kan qabu mootummaa naannoo Oromiyaati. Obbo Shimallis Abdiisaati. Ta'uu inni tokkoffaa rakkina guddaa kan qabu naannoo isaa yookaan qe'ee fi yookaan mana fi abbummaatu abbaadha. Kanaaf naannoo Oromiyaa akkas waraanii naannoo biraa Oromiyaa keessatti dhufee nama ajjeesee nama tawwaraa deemaa jiru osoo dhaga'uu osoo itti himamaa jiru isinitu waraana bilisummaa Oromoositti gargaaraa jira jechuun akka waan harka keessaa qabuuti. Kanaaf namni Oromoodhaaf namni obboleessaa jedhan sila obboleessaa ni rifataa. Kanaaf warri Shimallis Abdiisaa nama obboleessaa wajjin dhalatiin fakkaata. Kanaaf yeroo ammaa keessatti hatattamaan wanni godhamuu barbaachisu waraanni uummanni Oromoo